Dhiittaa mirga namummaa mootummaan Eertiraa uummataaf galaana diimaa irratti raawwachaa jiru addunyaan beekuu qabaa jechuudhaan dhaabbanni Dimokiraatawaa Affaar galaana diimaa ibsa miidiyaaleef kanneen deebii eeggachaa jiraachuu beeksise. Waliigalteen Aljeersiitiif kallattiin beekamtii kennuun dantaa Itoophiyaa miidhuu akka danda'u ogeessi seeraa obbo Andaalam Bawaqtuu ibseeti jira. Paastariin Salaaleen biyya falfaltuuti jechuudhaan uummata Salaalee arrabse seeratti akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa yoo beeksisu, paastariin kun ammoo karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin jechi sun Salaalee qofa odoo hin taane kutaalee biyya hafuura hamaa qaban hundaaf jechuudhaan deebii kenneeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaatiif daandiin xayyaara Itoophiyaadhaa ijaarsa manneen jireenyaa hojjettoota daandii xayyaara Itoophiyaatiif liqii qarshii biiliyoona 27.8 walii galuu beeksisan. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen hamba dhageessan hanga footoo oduu keenya irraati amma bal'ina oduu isinitti. Dhaabbanni Dimokiraatawaa galaana diimaa Affaar guyyaa irraa muddee 24 bara 2025 ibsa miidiyaaleef kanneen mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namummaa bal'aa sirna mootummaatiin kallattiin gaggeeffamuun duguuggaa sanyii uummata galaana diimaa Affaar naannoo Danaakil irratti raawwachaa jiraachuu fi guyyaa guyyaan yakki mootummaa Shaabiyaa kun hammaataa dhufuu ibseeti jira. Hooggantoonni dhaabbatichaa ibsa kana kan kennan miidiyaaleen idil addunyaa gidiraa uummata Affaar galaana diimaa akka hin mudanne sagalee miidiyaalee addunyaa akka ta'an akkasumas xiyyeeffannoo dhaabbilee mirga namummaa ardiileetii fi idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaa akka argataniif gocha mootummaan Eertiraa raawwachaa jiru itti dhiyeenyaan kan gabaasan ta'uu gaafatan. Kana malees mootummaan Eertiraa tarkaanfii seeraa, dippiloomaasii fi namummaa siyaasaa mootummaa Eertiraa irratti fudhatanii dhiibbaa akka geessan yaamichi dhiyeeffameeti jira. Mootummaan Eertiraa ajjechaa seeraan alaa fi gocha duguuggaa sanyii raawwachuu fi fedhii malee hidhuu fi dararuu akkasumas humna waraanaatti bobbaasuu, dirqiin buqqa'uu, jeequmsa saalaa akka meeshaa ukkaamsaatti itti fayyadamuudhaan bulchiinsa siyaasaa biyyattii keessa bahu eenyummaa fi aadaa uummata Affaar galaana diimaa balleessuun sarbama mirga diinagdee keenyaa fi mirgoota namummaa kan wal fakkaatuun himataniiti jiru. Haala kanaan dhaabbatichi Eertiraan tumaalee mirga namummaa chaartara mirgoota uummattoota Afrikaa keessatti beekamtii argatan 26 kan Eertiraan paartii taatee cabsite jechuudhaan komii ragaa guutuu waliin waxabajjii 4 gaafa 2025 komishinii mirgoota namummaatii fi uummattoota Afrikaatiif dhiyeessanii turuus hooggantoonni kunneen ibsaniiti jiran. Haa ta'uti malee mootummaan Eertiraa gocha isaa hin dhaabne ibsa kun xiyyeeffannoo dhaabbilee idil addunyaa fi miidiyaalee akka argatuuf kan kenname ta'ullee hubachiisan. Waliigalteen Aljeersiitiif kallattii beekamtii kennuun dantaa Itoophiyaa miidhuu akka danda'u ogeessi seeraa obbo Andaalam Bawaqtuu ibsa guyyaa irraa kanneen beeksise. Karaalee miidiyaa hawaasaa isaatiin gorsaa fi qajeelfama seeraa kennuun kan beekamu ogeessi seeraa obbo Andaalam Bawaqtuu dhimma seeraa fi siyaasaa xiinxaluun ogeessa seeraa Itoophiyaatti dhiibbaa uumuun beekamu waggaa ta'u dhiyeenya kana ammoo wallabdee Itoophiyaatiif Eertiraa jidduutti deemaa jirtu irratti yaada gamtaa Awurooppaa mootummoota gamtoomaniitiif gamtaa Afrikaa kennan irratti xiinxala hubannoo seeraa kenneeti jira. Dhiyeenya kana waliigalteen Aljeersii kan mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa ibsa kennan irratti ibsa bal'aas kenneeti jira. Wallabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa kanaan waliigalteen Aljeersii akka haaraatti kabajamuu fi yaamichi qaamota adda addaa irraa dhiyaachaati jira. Barreessaan olaalaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antiiniyoo Guterees ibsa baaseen Itoophiyaa fi Eertiraan waliigaltee Aljeersii waraana baadimmee booda mallattaa'ee akka kabajan gaafachuun ni yaadatama. Gamtaan Awurooppaattis battalumatti ibsa kanneen ibsa kana fakkaatu kennuun yoo yaadatamu, gamtaan Afrikaattis ibsa baaseen waliigalteen Aljeersii akka kabajamu gaafateeti jira. Wallabdee daangaa galaana diimaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hordofuun Eertiraan waliin wallabdee uumuun kan itti fufee waggaa ta'u waliigalteen Aljeersii kabajamuu akka qabu wallabdeen yeroo ammaa biyyoota lamaan jidduutti deemaa jiruuf waliigalteen Aljeersii kabajuun furmaata ta'u komishinariin komishinii gamtaa Afrikaa Alii Yuusuf ibsa kanneen hubachiiseeti jira. Ogeessi seeraa Andaalam Bawaqtuu yaadota dhaabbileen kunneen dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan dhaabbileen idil addunyaa kana kajan waggaa 25ffaa waliigalteen mallatteessuu gahuutti yoo ta'u waliigalticha mallatteessuun waggaa 25ffaa hin dagan garuu kallattiidhaan waliigaltee kana kabajuuf dura dantaa Itoophiyaa eeguun dirqama ta'uu abbaan seeraa fi ogeessi seeraa kun ibseeti jira. Paastariin Salaaleen biyya falfaltuudha jechuudhaan uummata Salaalee arrabsi seeratti akka dhiyaatuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa yoo beeksisu, paastariin kun ammoo karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin jechi sun Salaalee qofa odoo hin taane kutaa biyyattii hafuura hamaa qaban hundaa fi jechuudhaan deebii kan arrabsoon hawaasaan jeequmsa biyyaa fiduuf yaaluun yakka. Paastariin Heenok Girmaa Salaalee arrabsoo duuchaan qaqqabuuf yaale seeratti dhi'aachuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa beeksise. Waajjirri abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Fiichee fi poolisiin magaalaa Fiichee guyyaa
guyyaa kaleessaa muddee 23 bara 2025 adde Baayyushaa Alamaayyoo Kabbadaa to'annoo jala oolchuun qorannoon taasifamaa jiraachuu ibsameeti jira. Salaaleen biyya goota safuu fi duudhaa Oromoon kan bulu amantaalee garagaraa wal dantee waliin jira. Tokkummaa fi wal kabajaan beekamtu lafa burqaa goototaa taate arrabsoon hin malleen Paaster Heenok Girmaa yakka arrabsoo raawwateef gaafatamuu qaban gaafii uummata Salaalee tahuu waajjirri abbaa alangaa kun beeksiseeti jira. Kana bu'uureffachuudhaan itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa obbo Daamxee Xannaa yaada kanneen arrabsoon maqaa sabaa xureessuun yakka hawaasaa waan jeequmsa biyyaa fidu kaasuun yakka guddaa ta'uu ibse kutaa hawaasaa tokko kophaatti adda baasanii Salaalee jechuudhaan arrabsoo jibbansaa dubbachuun yakka seeraanis kan gaafachiisu ta'uu ibseeti jira. Haaluma kanaan kibxata kaleessa adde Baayyushaa Alamaayyoo Kabbadaa paastirichaa waliin hirmaatte to'annoo seeraa jala ooluu fi eeruu irraa fudhatamuudhaan qorannoon gadi fageenyaan taasifamaa jiraachuu abbaan alangaa himannaa hundeessee kan itti deemanii fi namticha arrabsoo raawwatee naannoo biraa keessa waan jiruuf qaama federaalaa waliin mari'achaa jiraachuu ibsameeti jira. Himannaa banuu fi isaanii wajjin ammoo abukaattoon hedduun kan hirmaatan ta'ullee ibse himannaa hundeessine xiyyeeffannoo addaatiin olaantummaan seeraa kabachiisuuf kan hojjetaman ta'us beeksise. Qaamoleen seeraa dhimmi ilaallatu wajjin ta'uun tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e akka fudhatamus ni taasifnaa jedhe. Dhimma kanarratti yeroo yeroon hordofnee bu'uura jiru hawaasaaf kan beeksisan ta'uu obbo Daamxee Xannaa ibseeti jira. Haa ta'uti malee Paaster Heenok Girmaa kan Salaaleen biyya xonqaayitii jechuudhaan uummata Oromoo mufachiise karaa miidiyaa hawaasaa isaa Facebook irratti barruu maxxanseen uummanni keenya waan hubachuu didaniif hin beeku malee jechi kun karaa miidiyaa keenyaatiin maxxanfame uummata Salaalee qofa odoo hin taane kutaa biyyaa hafuura hamaa qaban hunda laallata jechuudhaan namoonni ammoo viidiyoo gabaabaa san arguun natti mufatan maqaa waaqayyootiin dhiifama jechuudhaan katabeeti jira. Baankiin daldala Itoophiyaatiif fi daandiin xayyaaraa Itoophiyaadha. Ijaarsa manneen jireenyaa hojjettoota daandii xayyaaraa Itoophiyaatiif liqii qarshii biiliyoona 27.8 walii galuun dhaga'ame. Waliigalteen guyyaa kaleessaa muddee 23 bara 2025 waajjira muummee baankichaatti bakka bu'aa pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaatii fi itti aanaa pirezidaantii hojii raawwachiisaa tajaajila dhaabbilee obbo Efreem Makuriyaatii fi hojii raawwachiisaa waliigalaa garee daandii xilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw jidduutti kan mallatteesse yoo ta'u obbo Efreem Makuriyaadha. Baankichi fedhii hawaasaa bu'uura godhachuun tajaajila liqii isaa babal'isaa jiraachuu ibsuudhaan waliigalteen dhaabbilee dinagdee sochoota gurguddoo lamaan jidduutti taasifamte tun waliigaltee addaatii fi seena qabeessa ta'uu ibseeti jira. Milkaa'ina kanaaf carraaqqiin pirezidaantiin baankii kanaa obbo Aabbee Saanoo gahee olaanaa ta'uunis ibsame. Hojii gaggeessaan garee daandii xayyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw akka jedhetti waliigaltichi rakkoo mana jireenyaa hojjettoota daandii xiyyaaraa furuuf tarkaanfii guddaa ta'uu hime. Liqiin tun baasii mana jireenyaa hojjettoota daandiiwwan qilleensaa 5 ol kan uwwisu ta'uus ibseeti jira. Obbo Masfiin maqaa hooggansa daandii xayyaaraa Itoophiyaatii fi waldaa hojjettootaatiin akkasumas daandii xiyyaaraa kun rakkoo hojjettootaa hiikuuf michuu ta'e baankicha filachuu isaatii fi tumsa taasifameefis galateeffateeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa oduun jiru kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.